Nazalada naziba takafarati jachura wallahi billahi akuman karasin jadi akuman ammasi jadi never wandi isin denga dani kesa sitti mele video ni sin olbastu ninjur yo jirate hasa kana isin olbastu sinjere sitti me sani ikiti achu birri kuma takamiti rabbi lal ani jachura idime yagutu riyati yaga nagaru birri ibata ko fa jachura birri ibata ko fa datti kadite birri kuma takawadi sinati kanite njuru sani ikiti jachura mustaria humnani satatu serani satat arrabani satat mutti sale srador ani jolen tanya ta harge ja chura kabajali tikamna wante kas nagotani betani ale faitan tu umana arras barus lubun dia tu gaite no gane non ko sani chitti sera jira humna yo faita sale frasho do saria obreti arafat umna nami sen kom sayana raqatuma yo humati arafat ndake umna darata kakasiden de nyini beina lal waan umnaati akka dharaan takka cisiisini ni beeyi. Salaam alaikum. Hoggaanii fi nu bira dhufte mee fi qofa naasee nu dhaggeeffadhu yaada namaa baas. Namni nu bira jiru sheekaa nu dhaggeeffatu jira. Wallaahi nu dhaggeeffatu. Sheekaa nu dhaggeeffatu jira. Hayyuu nu dhaggeeffatu jira. Beekaa nu dhaggeeffatu jira. Ati qofti nu gubbatti naasoo gubbateesse. Daqiiqaa shanii shirii naasa muutii godhadha. Hinarraa fuudhu. Takkafarratti jireenya duniyaa kanarratti eenyuyyuu of jiraachisa. Lammafarratti namayyuu miidiyaa qaba. Dhageettii qaba namayyuu ofii fi of bulcha. Bicattiin tun birrii kuma takkaa kenneefi jette miti. Wallaahi billaa yoo isin birrii kuma takkaa naa kannite hudduu si barmiila sen dhuftee kutaaba qabattee kakatte rabbi haadheetti nasaltiin ayitii kiyya qabsiisee kafala. Lammaffaa bicattii alammas arraas baruus fatiyaa jechuudha irratti du'a irratti wareegama mustariyaa humnaanis seeraanis waanuma fatii irraa qabdu niin gaafadha. Tabirrii dammoo kan eegaa awuri ana taayimtu. Okay. Ulfaatu fudhatu. Laal hayyee nu dhaggeeffatu. Nuti amma yaada nuti dabarfatti na dhaggeeffatu. Mee wallaahi billaahi rabbiin maallaqa sii naan kan inni shiringii takkatanii haattaati. Rabbiin abbaa kiyya haqabii jiru sanitti rabbiin haa galchu birrii kuma dhibba tokkoo fanaa kan Okay. Arafaat wanni Doktor Ifnaan maallaqa kuma takka naa fi maafuzaan kan inni eefi jette laa. Doktor Ifnaan. Obsi nu dhaggeeffatu qaabaleeti. Amma nu dhaggeeffatu. Nama kuma sadiif dhibba furii kanarratti yoo isii qarshii kuma takka dhaggeeffatu sitti hima. Dhibba takka naa kenni. Dhibba tokkicha sanu aluu didee fudhadhu rakkoo hin qabu. Ani fatii amalee hin jiru. Ijoolleen sarara keenya fuutanii dhuma. Qilleensaan naan bisaa faayidaa naan qabdan faayidaan osoo waan fitataa dabarii natti cufatu arraas barus fatii du'a malee hin gatu. Fatii abira deebi'ee jennaan birrii dhibba tokkicha kan to'atte na kenni. Yoo isin birrii kuma takka naa kennite arrabbiin abbaa kiyya haqabri jiru sanii naa galchu. Okay, obsi nu amman taraga obsi laala amma obsa nu qabaadhu. Doktor Ifnaan akkuma reefu dhuftees gubbaa taa'u jirtutti. Akkuma reefu gisee isiin hin jirre dubbatu jirtutti. Akkuma reefu gisee isiin hin jirre haasa'u jirtu sanitti kootuuti dubbadhu. Kootu kuma takkitti kanneef jettu sani fuula duratti kootu dubbadhu gaamma laala. Hoggaa dhufte takkaa baqata. Takka hoggaa dhufte takkaa baqata. Doktor Ifnaan nu dhagaa jirtaami kootu ol gali yoo dhuguma maalleen san karraa qabdu taate ol galiiti dubbadhu. Olgani kottu. Dhugaa barbaada jaalifa. Akkuma haree bunar nagaaree busan fideenu dhageessuu jirtutti kottu dubbadhu. Okay, obsi. Doktor Ifnaan. Nagalcha. Eessa galchita bootaan hin jirtu mee? Jala qabu. Obsi duraa isiin dhuftu hoggasii jala qabu. Dhugaa barbaada amma soba barbaadaati. Obboleessa. Sa dubbatutti hin jiraami? Dhugaa barbaadnaan ila jechuudha. Wallaahi billaahi dhageeffadhu. Wallaahi billaahi tala yoo ta'u ulfaa'uu taate abbaa barbaade namayyuu keezii walii wal bahi. Takkaffaa kan lammaffaa ka birrii yoo taate birrii dhibba takka harkatti naqanitu. Dhibba sadii fatee dhibba lama sanuu jechuudha. Annamatti kan hin beeku dhibba lama waliin dhibba meeqa dhibba sadii bakka wal magaalaa birriin si kanarra jiru. Birrii kuma dhibba takka harkan naqan ta'e miti yoo sanillee zaabbata. Shuu wanni isiin jattu san dhugaan jirtu kana beeki. Ana abbaa barbaade laal abbaan barbaade laal ila takka wanni seenaa fiidoo kana waraabadda dhaabadhu wallaahi billaahi tallaahi rabbiin islaamummaa tokkicha rabbii tokkicha lama hin taanetti siiqaa kadda ila wallaahi billaahi osoo lubbuun jeetuun fatii hattee na baate wanta kana gochoo. Barta fatii haalaati ittiin dubbanne nuti. Fatii akkati caala jaalannaa. Akkati kabaju caala kabajnaa. Nuti fatii nama nu biratti illee kabajaa qabu nu biratti illee jaalatamu. Ni jaalanna nuti isii. Dhugaan jirtu kana birrii isin bira qabdullee hin jiru birrii dhibba sadii. Okay. Dhagaye amma wanni si gaafadhu. Waan hangareefu isiin haasa'u jirtu san sagalee isiin reefa sirra banuu jirtu sani odoo dhageessu maaliif calliftee jala kana teessa ati? Ha? Arafaat?
Dhagaa. Sagalee isin reefu banuu jirtu sana osoo dhageessu maaliif jala kana teesse? Anjala sinjir wasti khiyya bana dheera. Waan dhagee waan irraa beeku kun qabu jiini dhagee maallaqa qarshii kuma takkaan kanneef jetteemi. Hin kannine kunoo quraana dhuftee anaa qabattee jirtu hin kannine na dhagee gaa doktor hin kannine quraana dhuftee anaa qabattee jirti yar. Laa isirra kottu kitaaba qabadhu jedhin jaalimsa. Bada ajooytu sobduu afuuftuu qabuutuu baarree jedhin. Quraana yoo naa qabattanii kabalaaf jettee bar yoo quraana naa qabattanii kabalaaf jettee bar akkasii kuma naa kannite. Maaliif deemta? Amma isiin dhufnaa maa deemta? Eenyu si arrabsaa jira? Eenyu nama si arrabsaa jira? Maa kijibtisa eenyu si arrabsaa jira doktor? Khalas baalageen tana dhageeffadha. Andugaa walitti himnaami. Baalageen waa xarattee gisee miciyyoon jirtu gisee namni jiru osoo naasoo jirti siin jee intalti doktoriif naan jamtu fujifu jirti maqaballee saratoofu jirti reefu jee sirri moo sirri mit maqaballee saratoofu jiran intala tana intalti amma miciyyoon dhufnaan deemte laal ana rakkoo rafa qabu maqaballee saratoofu jiran milyoon arabaa arafaati yeroo namni kootu jedhee yaame gaara fiidi shuuf hogga dhugaatii dubbatan dhugootu jaaniin ibidda fudhattee gaara fiidi akka waan gartee adurreen hantuuta dheessisutti waan dheessitu dheessiti waan isin dheessitu hin beeku. Amma reefu gisee siin asirraa dubbataa jiru san silaa dhufte miciyyoon san waan gaddiitu san balaa dhalaa gaddiitu san takka gadi hin diidu. Okay. Arafaatiin na wajjin haasa'amu amma Fatiyaan na wajjin haasa'ame. Namaa wajjin haasa'amu. Fatiyaa wanni haasa'e tokko yoo anatti haasa'e. Kan eegaa mucaan isiin sagalee nu dhageessiftu sani kamaali? Eessaa fidde isiin mucaa san? Bicaa kam? Abduu moo? Mucaa sagalee nu dhageessiftu san isiin doktor Ibnaan. Kan isiin sagalee si dhageessite baanta moo kan biraachi? Mucaan kanummaa isiin sagalee nu dhageessifte san eessaa fidde isiin? Sagalee mucaan haasa'u. Takkaffaa sitti himee ture. Wanni ati hajii sitti laal ila takkaffaa ani jechuudha qabatamaan deema ofitti mana wanni jaalibsaa keessa sitti himee. Wanni isiin fiidiyoo maasrajaa qaba jettee hudduu si waliin dhootu yoo jiraate sagalee micattiin hiriyaati yaa isatti dawwaltee haasoite namni hiriyaan tokko akka namummaa takka yoo wal bare nama qarqaaruu jira nama cinaa dhaabbachuu jira qorichi 500 kanum ulfaan ofirraa baasanii gaabeeti. Okay, galatoom. Qorichi 500 isaan jaan kuni maali qoricha kana danuu baasi? Dura fakkeenyaaf amma qoricha namni micaan kuni waanuma fedhee ta'e jaalalaan haa ta'u obbolummaan haa ta'u na qarqaaree jedhee maaliif isiin akkasitti jijjiirtee maqaa keenya balleessuu barbaaddu waan ta'eef asitti himee bar tokkoffaa wanni isiin ol bastu jaalibsa hoo jiraate kana qofa siin jedhe. Okay. Inni kuni ulfaatii miti kanuma jaalalaan takka obbolummaa waliin dhuftanii jechuudha. Sagalee obbolummaan na gargaara. Okay, gargaarsi obbolummaa si qarqaaree jechuudha mucaan. Namni itti dawwalee wajjin mucaa wajjin haasa'e eenyu? Si immoo doktora Hiriyaati. Deem doktor Malik miti doktor Nurraan baratte. Sibira jirti amma isiin? Hiriyaan tiyyamoo? Ni jirti. Itti nooqan. Zinnaashi? Wai. Zinnaashi nagaa jirta? Nagaa galata isaa akkamiti? Nagaa nama viidiyoo bahuuti? Lakkin bahu. Dhimma naa qabdas marra nagaa fadha. Okay. Miciyyoon sagalee miciyyoon nu dhageessifte sani sagaleen san wanni ati mucaa dawwaltee mucaa wajjin haasa'iteef maaliif? Mucaa wajjin kaasa'uuf mucaan akkuma obbolummaatti wal beekan waan ta'eefu sababii si rakkattee sababii dhukkubeef gargaaruu dandeetta. Mucaan kun waan dhukkubsateef lubbuu ishee akka hin balleessine dubbadhe malee waan biraan dubbanne. Okay, wal jaalatanii isaan lamaan jaalalleedha jechuudha. Jaalaltu wayiitu hin jirtu obboleessa kiyya. Jaalallummaan ijoo mucaa sanii fi isii gidduu takka hin jirtu. Hin jirtu. Okay, hin jirtu. Eessa wal baran mucaadhaaf isiin? Asitti suuqii onlaayinii. Okay, online irra wal baran. Gargaarsa san nama dhiiraa maa gaafattanii bisiin tashamara akka jaalalee takka maan gargaarin akka saayibaa takkatti. Itti dhiyaanna sirriitti waan beekuun gaafadhe. Okay. Isin tuliqii gaafate malee mucaadha waan saayibaa keessan ta'eef waan obboleessa keessan ta'eef isin gaafattan malee arafaatiin gaafannee jechuun isin akkuma saayibaa tokko nuuli keessi jettanii ni gaafattanii. Yaa. Okay, galatoom. Miciyyoon tu yoo duute itti gaafatamta maaliif jettaniin? Eenyuun? Mucaadhaan. Meera bakka miti irratti gaafatamta garaa sin nyaattu wajjin neera sin jedhee malee. Jedheen malee. Bakka kamitti kana mucaadhaan yoo mucayyoon kun duute itti gaafatamta ka jedheen. Garaa sin nyaattu kun talaka waliin nyaanne dhugne jedheen malee.
Okay, hayyee. Piraankiin isin lamaan jidduutti pirankii hojjenna jettanii waan wal mari'atan ni qabdanii pirankii fakkeenyaaf akka nama pirankii walitti. Mucaa waliin moo? Mucaadhaa waliin haa taatu, Arafaatii wajjin haa taatu, Fatihaa wajjin haa taatu, waan kana pirankii goonaa jettanii pirankii irratti walii galtan ni jira? Ni qabne. Okay. Pirankii irratti walii galtaniiti pirankii waan kana hojjennaa jettanii akka ajandaan babal'atu Arafaatii fi mucaa san jidduu pirankii godhuu yaaddanii jirtanii? Yaa pirankii aduuf uummata bataabbatuuf malee Arafaatu ulfa wayilee sin qabdu. Lammatas mucaaniif jaalala walitti takkallee hin qabanii. Kanarras boris. Walumaa galattuu wanni deebaa jiru kun piraankiidhaa jechuudha. Wanni Arafaat irratti feetanii naman ta'e yoo ta'e Arafaat kun nu bira jirtii dhuftanii maramaruu dandeettanii minum xiqqoo illam. Lafi xiqqeessa maramartee ilaalu. Arafaat maaliif viidiyoo deessiti? Viidiyoo maali? Qoyniin baa. Qoy. Viidiyoo maaliif deessiti Arafaat? Viidiyoo deessu jirti. Sababni viidiyoo deessitu maal bahe viidiyoo mee? Damage. Ana waan na gaafattan geeffattaniitu beekosa viidiyoon bawaatee na geessitanii hojii waan asirratti qabdanii. Geeffanne rakkoon qabdu waan biraan kidhe jettee bira qooti ganaa Fatihaa ibsiidha malee ati bira qooti khalaas galatoom ulfaadhu. Wanni kiyya fidime. Mataan na oofan adda. Reefu miira keessa galee shaarbii ofirraa gadi lafatti maraadhee. Reewwati silkiin jallee filtarii qabu salphanne. Yaa ibsaatu dinduman bakka torban geesse yaa waan tana filaa jalqaba garuma duubati waan gootan gootan. Maali uffata guddaa kana uffata Arafaat? Okay, Arafaat tana garaan qabdu, duudaan qabdu, Arafaat normaala. Akkam isinii taate okay amma gartanii amma Arafaat tana kun nama ulfaa isin ni beektanii mi? Ummata kiyya. Warra ulfaa ture isin waan taateef shamarri tun guutuun ulfooytee jirti warra jala jiru kuni. No. Ibsaa mallattoon ittiin beekan maaltu jirame amma nama kana viidiyoo baasanii maaliif? Mallattoon amma ulfaa isin ulfooyte jettanii irraa beektanii waan jiru ni qabdanii. Dhiifama sitti himu. Isummaan osumaan saabuunii uffataa miiccan bitadhu gadi deemuuti bira shagirgaatee of hojii afuriin irraa beenaan jedhe. Doktor Ifnaamoo. Baatanii rabbatee irratti hin ta'u walii ilmoon ittiin ta'u. Arafaat waa hedduun naaf gargaarsa raafa qoota. Deemini mana raafa qotu isin dhadhana dibde. Dhadhana dibde. Ani dhakaa dibe. Ada kau deem harmalla ifi pukun harmalla kun ifi boy. Okay, Arafaat. Mana nama harmalle sebada saya tahu burushe. Sokota babbaka kasure bangali sokota. Sokota argantolle saya tahu burushe. Fakki dira faida kasar wana karton ajawa tortora babbaka. Dagalti cagurra mitata. Bilis eegalchi jaalibsa. Bilis la ilili darbadu ji. Ilili darbilu bu yookiin lokasta gabarrees. Deemsa li daftor ibnaan afaan uddu walirratti fakiyu awaariyu. Doktora. Birri kuma takka maal qabdu? Baangaaliyu afaan uddu walirratti siisalee kiraa manaa raa gafala. Isa ammoo wal arrabsina. Ajoitu ani bar hawaasni na jaalata sana ajoitu fuula kumsi dikaatte kaafaan buttee saree midhisi ababaa Amma yoo isinii ta'e umar bite. mutti arisiin nuyti nuti aidiin qabnu anu isiin ni didaan Yaa Dubai kun badaadha Dubai kun walidhanii. dhageeffatu isiin iyyuu jechuudha deegan sooshaal miidiyaa dhageeffatu. Namni sagalee namaa olii gadi deemuu fi sagalee mitiyyuu deeggadda jechuudha. Deeggadda jechuudha. Gastii madattee nama 400 irratti
Yoo maqaa kiyya suuraa kennan takke malee sana dabaraatiin hin baane ajoo'itu fuula kaartaa. Arafatul fajetteemi mana irratti lakka tuffeetu etuu yoo tokko sabte yakka guddaa akka keessan bane si Of course san caalayyuu kana jechuudha. Tayoo suuraa geette malee baraariin manaa malee ajoo'itu babbaqaa mootummaan irraanfate. Dhagalaa gurra mitaata. dhiisi nama darabsiin Yaa anuu isii seeraan gaafachuu danda'a. qaul By the fajettee way. addunyaa mutuu coccoo Addunyaa guutuu waliin bataabbata. Sharmoonni shamaa bitee gaasaa dulluufate. Fatiyaan si bira jirti? Isaan akka beekanitti oo himee amma gaafii irra qaba. Sagaleen tun maaliif kana ittiin isin? Ila kalaa jenne kameen mana irra deddeettanii na gaafatan. kan meetti guddisu. Okay. Hattura sagalee silkifadhu. Dhageessitti majaalibsaa. Dhageeffadhu. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Bicattiin tun sagalee dhageeffadhu yoo biitu sun seera qabaatte jechuudha. Sagalee silkifatii akka isaa sheerii gootee irbaasuu kanaa seeraan isii gaafannan. Inaatti silkii kee keessa iyyuu. Hattuun. Fatiyaadhaa isa ta'an waraabbii miti. No, bicattiin isaa wajjin haasoo inaan silkifatii akka isaa sheerii goote seeraan